ilaallee reensi kun sirriidha isin jennee irra deemu. Nan beeka fuula barbaadne waan ta'eef dhangaa dhaqee isaanii mataa rukute rasaas mataan isaa keessa rukute. Yuunivarsiitii Gambeellatti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhataa turan 200 ol ta'an sababa nyaata summeeffamuu hin oolu jedhamee rakkoo fayyaa isaa mudate irratti pirezidaantii yuunivarsiitichaa dubbifneerra. Oduuwwan biroos qabnaa nu waliin tura. Naannoo Amaaratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti waan hammaateef labsiin yeroo muddamaa labsame. Manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii jimaata ganama taa'een murtee kana murteessuu waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa ibseera. Labsii kanarraa maaltu eegama? Akkamiin hojiirra oola? Hamzaa Hussein dabalata qaba. Manni maree ministeerota naannoo hokkara keessa jirtu naannoo Amaaratti labsiin yeroo muddamaa akka labsamu wayita murteessu heerri mootummaa naannocha keessatti balaarra waan bu'eef jedheera. Ibsi waajjirri ministeera muummee baase naannochatti sochiin seeraan alaa hidhannoon deeggarame adeemsa seera kabachiisuu idileen to'atamuu sadarkaa hin dandeenyerra waan ga'eef labsiin yeroo muddamaa barbaachise jedha. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale rakkoon nageenyaa naannochatti dhalate humna isaaniin ol ta'uu ibsuun mootummaan federaalaa akka gidduu seenu erga gaafatanii boodadha labsiin kun kan labsame. Haa ta'u malee akkaataa heera mootummaa biyyichaa keewwata 93 muraa 2A jalatti ibsametti labsiin yeroo muddamaa guyyoota 15 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaachuun sagalee harka 3 keessaa harka 2 argachuun raggaasifamuu qaba. Erga ragga'ee boodas ji'oota 6 qofa hojiirra ooluu ka qabu yoo ta'u barbaachisaa ta'e yoo argame manni marichaa ji'oota 4 labsichi akka haareeffamu gochuu danda'a. Labsiin yeroo muddamaa kun erga ragga'ee booda qajeelfamni labsichaa ni qophaa'a. Sana booda labsicha olaantummaan ka hordofu komaandi poostiin ni hundeeffama. Naannicha keessaa iddoo kamittuu raayyaa ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa federaalaa kan bobba'uun nageenyaaf tasgabbii kabachiisuu danda'u. Dabalataan uggurri sochii yeroon daangeffamu darbuu danda'a. Akkasumas tajaajiloonni deddeebisa uummataaf qunnamtii akka dhaabbatan yookiin akka cufaman ajajuu danda'a. Mootummaan federaalaa haala kamiiniyyuu garee seeraan alaa waliin hojjeteera jedhee nama shakke to'achuun mirga sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuuf qabus mulquun hanga labsichi hojiirra turutti to'atee tursiisuu danda'a. Mirga lammiilee haala daangessuu danda'uun sakatta'insi bakka hedduutti gaggeeffamuu danda'a. Caasaan bulchiinsa siivilii guutummaa guutuu yookiin immoo gariin hoggansa waraanaan bakka bu'uu danda'a. Labsiin yeroo muddamaa kun gochoota dhorkamanii fi dirqamoota qabatee dhufa. Isaan keessaa tokko jiraattonni naannichaa qajeelfamoota yeroo labsii muddamaa fudhachuuf dirqamni kan irra jiru ta'uudha. Labsii yeroo muddamaa karaa kamiinuu gochi faallessu dhorkamaadha. Addabaabayiitti walga'iinis ta'e hiriira nagaa geggeessuun kan dhorkame ta'a. Caasaalee mootummaa hayyama qabaniin alatti meeshaa waraanaa hidhatanii socho'uun kan dhorkamedha. Jiraattonni naannichaa waraqaa eenyummaa isaanii ibsu qabatanii socho'uuf ka dirqaman yoo ta'u namni hin qabne atattamatti ganda naannoo isaatti argamu irraa waraqaa eenyummaa ka yeroo baafachuuf dirqamuu danda'a. Sababa rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana naannoo Amaaraatti mudateen balaliiwwan xiyyaaraa gara naannochaatti taasifaman haqamaniiru. Bakkeewwan naannichaa garagaraatti walitti bu'iinsi mudachuun lubbuun darbuuf qabeenyi manca'uu BBC'n jiraattotarraa odeeffateera. Walitti bu'iinsa torban kanas itti fufeen hidhattoonni naannichaa faannoo jedhamuun beekaman bakkeewwan naannichaa garagaraa to'achuu himatu. Guyyoota darban keessa nageenyi boora'ee hammaachaa deemuu hordofee naannicha bakka baay'eetti tajaajilli intarneetii adda citu jiraattonni ibsaniiru. Walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti deemaa jiru jireenya idilee bakka garagaraatti danqeera. Sochii humnoota mootummaa dhorkuudhaafis dargaggoonni daandiiwwan cufuun rakkoon mudateera. Rakkoon nageenyaa naannicha keessa jiru kan isaan yaaddesse biyyoonni akka Ameerikaa, Kanaadaa, Yuunaayitid Kingdamii fi Awustiraaliyaa lammiileen isaanii gara naannichaa akka hin imalle gorsan. Yoo duraan achi keessa jiraatanis akka of eeggannoo taasisan akkasumas deemuudhaaf warri barbaadanis gorsa akka gaafataniif hubachiisaniiru. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraatti dhalate mariin akka furamuuf dhaabbileen amantaaf paartileen siyaasaa waamicha dhiyeessaa jiru. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa bu'aa waraana darbeerraa barachuun waldhabdeen dhalate mariin furamuu qaba jetteetti. Paartileen siyaasaas mootummaan garaagarummaa uumame mariin akka furuuf waamicha dhiyeessaniiru. Labsii yeroo muddamaa biyyattiin har'a labsite ilaalchise ministeerri haqaa biyyattii Dr. Geediyoon Timooteዎስ galgala kana labsii kanaan dhimmoota raawwataman ilaalchisuun ibsa kennaniiru. በአዋጁ አንቀጽ 3 መሰረት የአዋጁ ተፈጻሚነት በዋነኝነት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ akkaataa keewwata 3 labsii kanaan labsiin kun naannoo Amaaraa keessatti ka hojiirra ooluudha. Garuu haalli jiru ilaalame kutaalee biyyattii kaan keessattis hojiirra ooluu danda'a. Adda durummaan naannoo Amaaraa keessattidha ka hojiirra oolu. Akkaataa barbaachisummaa isaan garuu naannolee kaan keessattis hojiitti hiikamuu danda'a.
akkaataa keewwata 4 labsii kanaan labsiin kun ka durfamu Daayireektara Tajaajila Tikaa fi Nageenya Odeeffannoo Federaalaatiin. Ajaji waliigalaa labsii yeroo muddamaa kun itti waamamni isaa ministeera muummee biyyattiif miseensota ajaja kanaa fi adeemsa labsichaa hunda kan murteessan ministeera muummee ta'uu keewwata kana jalatti ibsameera. Oduudhuma wal fakkaatuun achuma naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisaa biyyaa fi hidhattoota faannoo ofiin jedhan gidduutti magaalaa Gondar keessatti uumameen barsiisaan qormaata biyyoolessaa kennuuf garas adeeman ajjeefamuun ibsame. Barsiisaan biraa qormaata kutaa 12ffaa qoruuf garas imaliinii fi nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan barsiisaan yuunivarsiitii walqixxee qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Gondar deemee du'uusaa mirkaneeffachuu fi haala magaalattii keessa jiru BBC'tti himan. Waayila koo Galaanaa Balaayitu dubbise. Kalee warreen hidhattoota naannoo maraa faannoo fi jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gidduutti kan ture. Magaalaa irraa kallattii lixaatiin humni faannoo hin jiru kun raayyaa ittisa biyyaatti aleellaa ta'e barsiisaa Taaddasee Abbabaa jedhamu aleellaa faannoo naannoo yuunivarsiitii irratti raawwatanii qormaata qoruuf achii kan maleete miidhee lubbuunsaa darbeera. Hidhattoonni kun raayyaa ittisa biyyaa kaambii keessaa baasuun gara booddeetti godhachuun naannoo yuunivarsiitii Gondar maarakii tokkoffaa, maarakii lammaffaa Teዎድሮስ ካምፓሲ ፋደር ካምፓሲ jedhama. Kaampaasiin itti godhatee namni achirraa barsiisaan Taaddasee Abbabaallee keessa lubbuun isaa darbuu danda'e. Eegalee deddeebi'uudhaa reenfi jarreen kanneen adamaa bittamuu yookaan toolota qorra bittinneessaa naannichaatiin har'a ganama walitti guuramu. Kan barsiisaa Taaddasee Abbabaallee isaan duukaa har'a ganama kaafamee gara hospitaala magaalaa Gondar yookaan hospitaala yuunivarsiitii Gondaritti siin danda'e. Reeffa barsiisaa kana barbaaduuf jecha gara hospitaalaatti imallee dhaqee basana adda baasuu akkasumas immoo foormaaliin godhanii eebbisaa gara maatiitti akka galu gochuuf jecha cheenii yookaan nama dubbisamuu qabu hunda dubbisee achi gahe. Isaan booda amma kan hundumaa dhageetti kan kaane ijaan arguun siddeenyaa jira jechuudha. Haalli namni sanatti adeemaa jiru maqaan isaa lotoo raayyaa biyyaatiif kennamu waraana akkanee yookaan waan abbaa waan nuuduu jechuudhaan moggaasu. Yaalcha baay'ee jidduu isaan gootameef haadha mootummaaf qabee uummata afareessi attootaa qabee tokko ta'anii mootummaa falmaa jechuudha. Amma ilaalcha manaan jettu kuni warra hidhatan biratuun ta'ini hawaasuma naannoo sanaa biratti waan argitedha jechuudha. Akka faannootti lakkaa'u immoo faannoo hin jiru. Faannoo dhuma naaf rukutaa jedhu. Amma eessa jirtaati? Magaaluma Gondar keessa jira. Mooraa yuunivarsiitii keessa baataniittu jechuudha. Yuunivarsiitiin gargaarsa godhe yoo hin qabu magaalaa baatee ana bulaa kan isaa ololaa jiranii raayyaa biyyaa wajjin hin jedhe amma baanee hoteeluma biyya qaban keessa jirraa achiin keessa darbee waan dhufu ta'edha. Lolli kan gaggeeffame guyyaa kaleessaa sa'aatii hammamii fi? Naannoo dirree xiyyaaraatiin kan barii naannoo sa'a 12tti dursa tokko waan kasitti baasuudhaa eegale. Kamisa barii eegale jechuudha? Kamisa barii eegalee naannoo sa'aatii 6tti kaambii keessaa waraanaan baasanii gara magaalaatti dibatti fidee isaan booda kaampaasiiwwan yuunivarsiitii Gondar arfanii hojjettoota kanaan to'atamanii barsiisonni fi barattoonnis achi keessaa ba'uun qormaanni biyyaalessaa yookaan seensa yuunivarsiitii kennamu achumatti addaan fidee barsiisaanii Taaddasee Abbabaa jedhamuu fi achumatti lubbuun isaa dabarte. Yeroo waraanni kun gara mooraa yuunivarsiitiitti siiqee gaggeeffamu mooraan yuunivarsiitii qormaata kennuu haala hin dandeenyerra yeroo ga'u sa'aatii meeqa fa'aa ta'a? Naannoo sa'aatii 8:00dha. Isin qormaaticha kennaa turtan yeroos? Nuti immoo kaampaasii kolleejjii yaalaa fi saayinsii fayyaa keessa turre dhukaasa baay'ee beekaa dhukaasa baay'ee jira. Waraanni siin geenye dhukaasa jira waan ta'eef itti uffatanii jedhanii qormaata guyyaa kalee nuti namoonni keenya kan ganama sa'aadoodhaaf hin laanne kan har'a ganamarree inni laannee kaampaasiiwwan arfanii qormaata 5 qofaa kennanii achumatti adda dhaabanii qormaata 2 kan sa'aadoodhaa kennanii fi kan har'a ganama kennamu qormaanni 2 adda cite. Barsiisaan ajjeefame kuni dhukaasuma waraana gidduutti gaggeeffameen ajjeefame moo addatti irratti xiyyeeffatamee ajjeefame? Egaa naannicha irratti waan hin arganneef dhukaasa akkamitti gaggeeffame hin beeku. Barsiisaan kun kaampaasii isa kamitti qormaata kennaa akka ture beektaa? Kaampaasii Maaraakiitti kennaa ture. Maaraakii yookaan meen kaampaasii tura. Ganama har'aa dhaqxee reeffa maatiitti erguudhaaf yaalii godhamu keessa akka turte natti himte. Maal taajjabde reeffa isaa adda baasuu dandeesseettaa? Reeffa isaa dhaqee yeroodhaaf yericha an bira hin turre hiriyaan isaa bira tureera. Hiriyaa yeroon jedhu hiriyaatti wajjin siree tokko turantu tureera. Inni reefficha kiliinikatti ega geessee kafansiise maqaa isaa ta'uu hin taane Fattaan Maamil jedhanii irratti barreessanii jiran. Maatiin bilbilanii jedhamnaan
deemee jalqabaranii dhorkanii achirraan qaamolee dubbisu qabu hunda dubbisee qaama sana fudhatee dhaqee isaan booda dhallee ilaallee reensi kun sirriidha isuma jennee irra deemu. Nan beeka fuula wal beekna waan ta'eef dhallee dhaqee isa ilaale. Mataa rukute isaas mataa isaa keessa rukute. Amma reeffi gaggeeffameera moo achuma jira? Hin gaggeeffamne hara magaalicha keessa haalli sochiin makiinaa fi sochiin namaa fi hoteelli suuqii daandiin dhagaa fi wantoota garaagaraati waan hundaan daandiin ashagamee jira sochiin gaggeeffamuu danda'us reeffa fi argamuu danda'amus hin jiru yoo. Magaalichi ammaan tana to'annoo mootummaa federaalaa moo hidhattoota faannoo jala jira? Mootummaan gimmaasha qabatee jira isaan sun gimmaasha qabatanii magaalaan humna lachuu akka jirti jechuudha. Magaala keessatti dhukaasa yeroo dhumaaf yoom dhageessan? Amma sa'aatii kana immoo yeroo galabee dhuka. Yuunivarsiitii Gambeellatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhatan sababa nyaataan rakkoo fayyaa isaan mudachuu hordofee namoonni 3 shakkamuun to'atamuu pirezidaantiin yuunivarsiitichaa BBC'tti himan. ምግብ አቅራቢ፣ እንጀራ አቅራቢ፣ ዳቦ አቅራቢ፣ ውሃ አቅራቢ። ውሃ የሚቀርበው ከከተማ ነው፣ በቦቴ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ ውሃ kanneen bishaan buddeenii fi daabboo dhiheessan to'atamaniiru. Bishaan bootteedhaan magaalaadhaa dhihaata. Taateen kun roobii galgala mudate. Barattoonni erga nyaata nyaatanii xumuranii booda barattoonni 3 ol deebisaa turan. Ergasii barattoonni kaanis mallattoo wal fakkaataa agarsiisutti dhufan. Barattoonni miidhaman wayita heddummaatan gara hospitaala Gambeelaa geeffaman. Nyaati summaa'uudhaan balaan kun akka mudateedha ka hubannu. Summii ta'uu danda'a, nyaati turuun alaa'uu ta'uu danda'a, garuu rakkoo nyaataan wal qabatudha. Bishaan keessatti yookiin midhaan keessatti makames ta'uu mala. Sirriitti adda hin baafan. Hanga yoona sababii isaa sirriitti waan hin beekneef qorannoof jecha samuudi fudhatamee deemeera. Biiroon qonnaa dhufe samuuda fudhateera. Buddeen daabboof bishaan barattoonni irraa fayyadaman irraa jechuudha. Miidhamanii hospitaala kaa seenan barattoota 163 turan. Barattoonni 30 ta'an achuma mooraa keessatti yaalamanii fooyya'aniiru. Hedduun isaanii fayyanii kamisa kaleessaa qormaata fudhataniiru. Barattoonni 38 ta'an ammoo baay'ee dadhabanii waan turaniif qormaata hin fudhanne. Amma hunduu gara maatii isaanii deebi'aniiru. Kanneen qormaata hin fudhanne gara fuulduraatti qormaata akka fudhatan murtaa'eera. Odeeffannoo isaanii guutuutti qabanneera. ስለነበረ መፈተን አልቻለም። ወደፊት እንዲፈተኑ ተመዝግበዋል። መረጃቸው ወዝ gidduun immoo oduuwwan gaggabaaboo isinitti himna. Yuunivarsiitiin Finfinnee Itoophiyaatti yuunivarsiitii jalqabaa of danda'uun of bulchu ta'ee murtaa'e. Manni maree ministeerotaa yaa'ii har'a taa'een yuunivarsiitiin Finfinnee of danda'ee akka hundaa'uuf kan murteesse. Murteen kun bilisummaa akaadamii kan mirkaneessu, giddigaltummaa siyaasas ta'e bulchiinsaa kan hambisuu fi hojii baruuf barsiisuu kan salphisuudha jedhame. Pirezidaantiin Niijer Mohaammed Baazuum fonqolcha humni waraanaa biyyattii irratti erga gaggeessee booda gargaarsa Ameerikaa gaafatan. Hoogganaan Niijer torbee darbee fonqolchaan aangorraa kaafaman Ameerikaa fi hawaasa idil addunyaa hunda bulchiinsi heeraa iddootti akka deebi'uuf deeggarsa akka godhaniif gaafatan. Itoophiyaatti miidhaan balaa abiddaan namoota irra gahu xiyyeeffannoo kan hin qabnee fi namoota hedduu kan miidhaa jiru ta'uu ogeessonni ni ibsu. Balaa kanaaf ammoo kanneen saaxilaman baay'inaan waa'ee ibiddaa hubannoo dhabuurraa kan ka'ee fi dargaggoonni heddumminaan akka miidhamantu himama. Jaafar Aliyyi hospitaala Yakkaatiit Asraa'uleetti Finfinneetti argamutti ogeessa fayyaa fi hoogganaa kutaa balaa abiddaati. Balaan abiddaa akka dhibeewwan kaanii yeroo gabaabaa keessatti yaalanii kan hin fayyine ta'uu kan himan ogeessi fayyaa kun namni tokko balaa abiddaa irraa dandamachuuf hanga ji'a 6 akka itti fudhatuu fi lubbuun illee darbuu akka danda'u dubbatu. Waayilli Koofiraa'ol Balaa ogeessa fayyaa Jaafar Aliyyi dubbisteetti. Balaan kun ammoo Itoophiyaa keessatti darbe ammoo akkuma biyya addunyaatti xiyyeeffannaan arganne balaa ammoo garmalee akkuma balaa konkolaataa fa'aa garmalee babal'ataa jiruu fi dubbii namoota hedduus dargaggoota baay'ee galaafataa qaamota baay'ee hir'isaa jirudha. Amma ibidda irratti namoota baay'ee keessummeessaa riifariidhaan guutuu Itoophiyaa irraa kan dhufanii baay'een isaanii ammoo fayyanii deemuu rakkoowwan baay'eefis yeroo isaan saaxilaman argina. Ka'umsi isaa yeroo baay'ee ammoo akka baadiyaa fi akka magaalaatti xinnoo garaagarummaa qabaatus amma fakkeenya akka magaalaatti sarara elektiriikii diriirsuu fa'aa ga'umsa ogummaa malee ijoolleen dargaggoon yeroo baay'ee tuttuqanii miidhaman argina. Darbii keemikaalota garaagaraa yeroo isaan fayyadaman argina. Of eeggannoo tokko malee balaa ibiddaa kun kan keemikaalaanis ta'e waan kamiinuu akka dhibee kaanyaa yaaltee ciibsittee torbee tokko guyyaa muraasa keessatti gaggeessitu miti. Xiqqaatee ji'a tokko hamma ji'a 6 itti fudhata.
namoonni baay'een kun yeroo dhufanii waan baay'ee isaan saaxilaman isaan keessaa gurguddaan rakkoo qaamaa hir'achuu rakkoo xiinsammuu isaan mudataa rakkoon qabeenyaa isaan mudataa dibatoonni isaaf ta'u kireemonni amma isaan fayyisuudhaaf fayyadamu gatii isaanii baay'ee qaqqaaliidha alarraa dhufu baay'ee isaanii kan biyya keessatti hojjetamu jiru tokko isaa qarshii 500 xinnan 500 hamma qarshii 1000 isa kana yeroo bitachuu dhabanii rakkatan jira kanaaf ala baay'een kan waliin rakkanne fi asitti dhufanii baay'ee kan rakkatan argina. Gubachuu isaanii kanaaf sababiin inni guddaa jettanii kan adda baastan jira. Sababni inni guddaan eeggannaa dhabuu irraa kan ka'e eeggannaan kun ammoo karaa lamarraan madda jedhee yaada tokko hubannoo dhabuu iddoo fayyadaman saniiti baadiyyaa gara magaalaatti godaansi jedhamu jira dargaggoonni hojii barbaachaaf dhufanii isaan ammoo yeroo baay'ee hubannoo bakka meeshaatti fayyadaman sanii keessattuu naannoowwan ijaarsa gamoowwanii hoteelota keessa qaxaramanii hojjetamanii waan akka boolanii kan jedhamu kan nyaata ittiin bilcheessan ammayyaa kana hubannoo dhabuu meeshaatti fayyadaman sanii lammaffaa ammoo wantichaas bakka kennuu dhabuudha jechuun miidhaan kun hawaasa keenya keessatti hawaasni bal'aan hin beekuu hin baranne idin qaama mootummaatti hubannoo hin kennamne dargaggoonni isaanii waggaa 20 hamma 40 beeksisa jiran baay'ee kan galaafatudha. Kana keessa ammoo gara caalu kan miidhamanii dhufan harki isaanii fi miila isaanii. Kana jechuun ammoo qaama biroo irratti akka hirkatanii jiraatan isaan kan taasisu jechuudha. Warri magaalaa yeroo elektiriikii faa diriirsanidha naan jettanitti warri baadiyyaa immoo maalidha yeroo nyaata bisheessan boo maaliinidha kan isaan gubatanii dhufan namoonni baadiyyaadhaa dhufan. Garri caalu tokko namoota dhibee gaggabduu qaban isaan ammoo irra caalaa dubartootaa fi namoota umrii isaanii kun akkas 30 hamma 40 jiran gara caalammoo namoota dhibee kana qaban yeroo isaan nyaata bilcheeffatan kophaa isaanii kan itti kufanii dhufu inni lammaffaa ammoo maalidha baadiyyaatti amma yeroo tokkoon argannu maatii guutuun gubatee midhaan keenya horiin keenya guutuu waliin gubatee niin jedhu maalirraa waggaa jennee gaafanne ibidda galgalatti fayyadaman jala dibanii barii isaa san itti fayyadamuudhaaf yaadu yeroo kan ammoo yookaan ammoo wantuma biraan mukaa goggogaa fa'aa argachuudhaaf yeroo manatti qabatee horii isaanii qabeenya isaanii tarii ammoo isaan maatiin guutuun fa'aa waan akkasiitti gubatan